harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa har'a kan nuti argamnu Adawaa 00 keessattidha. Kan nuti dhufnes barattoota yuunivarsiitii Hawaasaa bakka tokkotti walitti qabamuun asitti firiitti daamee jirra. Adawaa 00 akkuma ilaalamu lafa seenaa qabeettiidha. Baay'ee namatti tola bakki isaa. Gootonni hedduun as keessatti argamu siidaan isaanii. Kanaafuu hundi keessan illee dhuftanii akka daawwattan kabajaan isin affeerra. Isaaf immoo waliin daawwanna. Haga xumuraatti waliin tura. Kanani kaleessin jirtu farra kan jirru madfiyoo son sodaan deemeeshaan bayyaa ardaan kaabachiif isinii waamamaa seenaan Adawaa kaleessin jirtu farra kan jirru madfiyoo son sodaan deemeeshaan bayyaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya kun immoo egaa Dachaas Maarch Baalchaa Saafoo Roobaati. Bara 1861 hanga bara 1936 kan turedha. Baalchaa Abbaa Nafsoo yookaan Baalchaa Saafoo jedhamuun beekama. Gooticha Oromoo Jeneraalticha Oromooti. Egaa as biratti kan arginu Fiitoraarii Haftee Goorgis Dinagdee jedhama. Itti aansee Saafee waliin ilaaltu. As biratti immoo kan nuti ilaallu Raasaluulaa Ingidaa Qubii yookaan Aluulaa Abbaa Nagaa kan jedhamudha. Itti aansee kan hafes Sindaawudha. As biratti kan nuti arginu immoo Raas Mangashaa Yohaannis Marchaa yookaan Abbaa Giteem kan jedhamudha. As biratti kan nuti arginu immoo Gabramadin yookaan Abbaa Merkab kan jedhamudha. Warreen biroo hafan illee isin daawwachiisna. Adawaan akkuma argitan baay'ee kan namatti toluu fi lafa miidhagaa irratti kan qubattee jirtudha. Baay'ee namatti tola. Akka daawwachaa jirtan asumatti immoo Raas Bituu Adad Mangashaa jira. Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. As biratti immoo Hayilee Maariyaam yookaan Abbaa Titaa'uu kan jedhamutu jira. Bara 1842 hanga bara 1918 kan turanidha. Isinii waamamaa seenaan Adawaa kaleessin jirtu farra kan jirru madfiyoo son sodaan deemeeshaan bayyaa gamtaan kaabachiif danda'an gaabiyyaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo kan nuti argamnu Raas Alii Liiban yookaan immoo Abbaa Shaanqoo siidaa Abbaa Shaanqoo birattidha. Bara 1847 hanga bara 1919 kan turedha Abbaan Shaanqoo. Ammas warreen hafe isin daawwachiisna nu waliin tura. Isinii waamamaa seenaan Adawaa kaleessin jirtu farra kan jirru madfiyoo son sodaan deemeeshaan bayyaa ardaan kaabachiif isinii waamamaa seenaan Adawaa kaleessin jirtu farra kan jirru madfiyoo son sodaan deemeeshaan bayyaa gamtaan kaabachiif danda'an gaabiyyaa. Ammachiisaa garbuu
Tole maqaa kee nutti himi eenyu siin jedhu? Maqaa koo Igaramuusisaa. Igaramuusisaa. Tole egaa har'a nuti kan nuti argamnu Adawaa 00 keessattidha. Adawaa dhuftee maal argitee maaltu immoo si gammachiise? Amma Adawaa keessaa amma Finfinnee keessan ta'e waa hundi kan arginu beeku. Waa'uma isaanii gocha gargaritti godhanii jiru. Amma biyya keenyaa fi saba inni kaan inni tokko Amaaraadhaaf, Oromoodhaaf yookaan Dabuubiidhaaf, Tigireedhaaf otoo hin jenne waa hundi saba hundiyyuu amantii gargara qabanii iddoo tokko ta'anii iddoo tokkotti waraana keessa dhaqanii waraana kana injifatanii amma waa hunda kana arginu iddoo kanaanis dhaabbachuu keenya humna isaanis jechuudha. Jiraachuu keenyaadhaaf isaantu sababa. Jiraachuu kanaaf amma kana ilaalu qilleensa haala kana ilaalu humna Rabbiinis humna isaanis gochaa isaanis argineera waa hundaan itti barreera. Amma kana boodaanis immoo nu waa'ee kana argine akkamitti gara fuulduraaf deema jechuun itti mul'ateera jechuudha. Amma fakkeenyaaf raas waliiloo jedhanii amma kana keessa gochiisa maaltu raawwate akkam ture isa dhufe waa jedhamu waa hundaa kana argineera jechuudha. Garaa kana keessaan immoo har'aa dhufne kana arguudhaaf baay'ee namatti tola. Namoota dhufa ijoollee baay'eenis gammadee jiru. Anis akkuma kana baay'ee natti tola. Tole namoota dhufaniin argineef dhaamsa akkamii qabda akka dhufanii ilaalaniif? Amma fakkeenyaaf ani dhiyoo kanatti hin jiraadha. Amma galma keessa hin jiraadha. Garuu ijoollee baay'een iddoo kana hin argine. Amma fakkeenyaaf ijoollee Addis Ababaanis ta'anii aadaa kanaaf biyya kana keessa waa jiru amma gana reef fudhateera malee baay'ee iddoo kana dhuftanii ilaaluu barbaachisaa. Maaliif teessoo keenya eessa qe'ee keenyaanis eessa. Fakkeenyaaf namni ortumaa tokkoon qoramti amma kana keessa immoo deebii kana arguu as dhufaadha. Isa kanaaf as kottaa muuziyeemii kana ilaalaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa kottaa daawwadhaa isiniin jechaa jira obboleessi keenya Yuusuf yookaan Igaraw isinis dhuftanii akka daawwattan isin affeerree jira. Isinii waamamaa seenaan adamu qaleessin jirtu farra kan jirru marfi osoo sodaan deemee shambayyaa ardaan kaabachiiftu hanga biyyaa. Isinii waamamaa seenaan adamu qaleessin jirtu farra kan jirru. እሺ ስሜን አስተዋወቅን ማልበል ዳግም እባላለሁ የሶስተኛ ዓመት ጋዜጠኛ ተማሪ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው አድዋ 00 ውስጥ ነው። አድዋ ገብተህ ምን አየህ? ምን ተሰማክ? ብዙ ታሪካዊ ነገሮች አላትና አንተ ምን አየህ? ምንድነው ደስ ያለህ እዚህ ውስጥ? ያው አድዋ በማየቴ በጣም እድለኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የቀድሞ አርበኞቻችን ኢትዮጵያን እንዴት አንድ ላይ ተባብሮ እንዳቆሟትና ዛሬ ደግሞ ለኛ ትልቅ አሻራ ጥሎ አልፈዋልና የቀድሞ ጀግኖቻችን በማየት የአርበኞቻችን ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል መጥቶ አንዳቆሟልና በጣም ደስተኛ ነኝ። በማየቴ ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ይላል። ያላዩ ልጆች ወይ ደግሞ ብዙ ሰዎች ያላዩ ሰዎች አሉና ለነሱስ ምን አይነት መልእክት አለ? ለነሱ በተለይ ለአሁኑ ትውልድ አድዋን መጥቶ ማየት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ሀገራችን በተለይ በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ በዘር፣ በቀለም፣ በጎሳ በተለያዩ አይነት የተከፋፈሉ ስለሆነ አድዋን ቢያዩ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዘር፣ ቀለም፣ ጎሳ የሚለይ አለ ብዬ የሚል ትውልድ አላምንም። ምክንያቱም አድዋን ሁሉም ከተለያዩ ቅድም እናየነው ከሰሜኑ፣ ከምዕራቡ፣ ከደቡብ ከአራቱም አቅጣጫ መጥቶ አውሮፓውያኖች ነጮችን እነሱ በመሳሪያ እየተዋጉ እኛ ደግሞ በእጃችን በባዶ እግራቸው እየሄዱ ይሄን ያክል ታሪክ አቁመውልናልና የዛሬ ትውልድ ደግሞ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ መጥቶ አድዋን ማየት አለበት ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አድዋን መታችሁ ማየት አለባችሁ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። እናንተም ያላያችሁ ሰዎች መጥታችሁ እንድታዩ በዚሁ እንጋብዛችኋለን። እናመሰግናለን።
Tole maqaa kee na beeksisee misinaa jedha. Maqaan koo barataa joornaalizimii waggaa Gammachuu Jalaan jedhama. Tole Gammachiis har'a kan nuti argamu Adwaa 00 keessattidha. Egaa seenaa Adwaa keessatti immoo gootonni 9 Oromoo ta'uu isaanii beekama. As dhuftee seenaa isaanii akkasumas siidaa isaanii as keessatti arguu keetiin maaltu sitti dhaga'ama? Yaa seenaan kun bar yeroo baay'ee amma waggoota 5 dura yeroo baay'ee Oromoon yeroo Adwaa wajjin ol kaafamee hanga kanatti dubbatamuuni maqaan gootota keenya baay'een isaanii illee gara kanarra kaabaatti hatamanii har'a garuu